pronounii xumuraa irra geenye jira. Isa you jettu kana jechuudha. Okay? So waa'ee pronounii kana kutaalee tokkoffaa fi lammaffaa keessatti ilaallee turre sirriitti. So achi keessatti bal'inaan ni argattu. Amma ta'e tokko irraa isin yaadachiisuudhaaf you ka jedhu kuni ati yoo nama tokko walitti haasutte you jetteeti ati jettee dubbatta. Okay? Ani yooniin nama hedduutti yookiin isinitti haasa'u you jedheetiin isinitti dubbadha. Haasa'uu kallattii jechuudha. Yeroo namni walitti haasa'u you fayyadama jechuudha. Namni tokko nama danutti yoo haasa'u, namni tokko akkasumatti nama tokkotti yoo haasa'u ati jedhee jechuudha. Afaan Oromootiin immoo akkasii miti. Namni tokko nama hedduutti haasa'u isin jedhaan. Ingiliffaan garuu you jedhaanii jechuudha. Okay? So namni dubaraatis nama dhiiratti yeroo haasa'u you jedhaan ati jedhaanii jechuudha. So yuun baay'ee fayyaddi jechuudha. Pronounota biraarra baay'ee tajaajila guddaa kanniti. Having said so, mee amma erga hammana jedhe booda wanti itti aanu maali? Sentensii nu kanname kana jechuudha. Kan ilaalaa turre jechuudha. Sentensii wal fakkaataadha. So yuudha wajjin, okay? Pronounii you jedhamtu tana fuune yeroolee sadeen keessa oofuudha jechuudha. Akkuma duraaniiti. So jalqaba irratti maal goona? Presentii yeroo haasuun yuudha wal qabsiisne. You jennee eegallaa miti. So you ka jedhu kana barreeffannu amma. You jennee maal jenna sin booda? Shake the bottle jenna. Waa'ee presentii haasa'u jira. You. Okay. Shake ka jedhu barreeffannaa jechuudha. Shake. Maaltu itti aana? The bottle. Bottle jenna jechuudha. Bottle. Okay. So you shake the bottle jenna jechuudha. Present irratti akka amma dura yaadattanitti yoo ta'e waa'ee she fi he keessatti singular yoo ta'u jechuudha subjectiini. Okay, amma asirra subjectii iyyuudha. Okay. Tokkos ta'uu danda'a, nama baay'ees ta'uu danda'a. So you ta'e taanaan yeroo hundaa'u seerri isaa dhaabbataadha, hin jijjiiramu. Akkuma pluraaliiti jechuudha. Okay, akkuma waan danutti lakkoofna jechuudha. So subjectiin akka danutti lakkoofna dhuunfaa tokkos ta'u lamas ta'u inni iyyuudha. Iyyuun seerri isaa. Okay, akkuma seera pluraaliiti jechuudha. Akka waan danuuti subjectiin danu jennee haa lakkoofnu. So verbiin itti aanee dhufu inni shake jedhu shakes hin ta'u jechuudha. You shakes the bottle hin ta'u jechuudha. Okay. Hiikni isaa maali? Hiika isaa ilaallu ati jaa ati. Okay. Atis ta'uu danda'a, isinis ta'uu danda'a. Haala ati haasoftuutu murteessaadha. Namni ati itti haasoftu. Okay. Nama dubaraa tokkotti moo okay, dubarri immoo dhiiratti haasa'u jira moo namni tokko nama danutti haasa'u jira. So yeroo ati haasoftu siitu beeka jechuudha haasawa keessanii. So san irratti hundaa'a. Senaariyoo ati irratti haasa'u san godhu jirtu irratti hundaa'a. Okay. So hiikni isaa maal ta'a? Ammaaf ati jennee haa qabannu. Ati qaruuricha hurgufta. Okay, ati qaruuricha hurguftaa jedha jechuudha. Ati qaruuricha hurgufta. So himni kuni namichi kun akka qaruuricha yookiin immoo xarmusicha ati hurguftu ibsu jira jechuudha. Presentiidhaan jechuudha. Okay. Alright. Isa kana pastitti akkamitti deebisnee jijjiirramu? Maal jennee haa jijjiirru? Akkuma ka duraati jechuudha. Garaagarummaan qabu waa'ee pastiidha. Pronounii yookiin bamaqayyuutitti yoo jijjiirree haasa'uu barbaanne ati jennaani yookiin you jettee eegalta. You. Shakein maaliif jijjiiramti jennee? Shook jennee mitire? Shook. San booda hima isaa akkuma jiru fudhanna jechuudha. The bottle. You shook the bottle. Full stop. You shook the bottle. You shook the bottle. Akkas jennee jechuudha. Okay. So hiika isatti yeroo dhufnu akkam ta'a hiikni isaati? Ati qaruuricha maal goote? Hurgufte. Hurgufte. Okay. Perfect. Ati qaruuricha yookiin immoo asitti mee namni gariin qaruuraan kun maal akka ta'e hin galuuf na fakkaata. Xarmusicha akkana haa goonu. Xarmusicha haa goonu. Okay. Itaaliik haa goonu mee isa kana kaan irraa addatti jechuudha. Hurgufte. Okay. Siitu itti himu jira. Ati bar qaruuricha hurguftee jirta waan darbee jechuudha. Maaliif qaruuraa jechuun jecha afaan Arabarraa fudhatame ta'uu danda'a. Akkasuma xarmusicha yeroo jennu xarmus jechuun Amaariffaadha. Mee afaan Oromootiin maali wanni kun?
ani beekne mee isin komentii jala naa kaa namni beeku. Isa xarmuusii jennuun yookiin immoo qaruuraa jennuun san okay kan viidiyoo irratti argitan kana jechuudha yookiin suuraa kana irratti ilaalaa maal jettaniin isa kanaan komentii jalatti isin irraan eega. Okay, so you shook the bottle akkana jenna jechuudha yeroo isa kana. Okay, faranjeessinu yookiin immoo akka jarri jettutti haasofnu you shook the bottle osoo hin taane okay nurraa ni hubatan garuu okay yeroo takka takka hubachuu dhabuu danda'ani. So hamma ta'etti isaanii dhiyeessuudhaaf okay akka addunyaan itti haasoftutti dhiyeessuudhaaf you shook the bottle, you shook the bottle akkasitti jenna jechuudha. Viidiyoo kana dhaabuudhaan deddeebisaa jedha. You shook the bottle, you shook the bottle, you shook the bottle akkasitti daftee jettee jechuudha. Alright, so waa'ee future itti dhufnee jirra. Akkasuma you kana fuunee okay pronounii you jedhamtu tana fuunee future waan fuuldura okay achi keessaa galfannu hasawa fuulduraa yeroo haasawuu barbaanne jechuudha. You itti fayyadamne. Okay, you jennee barreeffanna akkuma isa bira you san booda waan fuulduraa yeroo haasofnu yeroo hunda subjectii you jettu erga fidanne yookiin subjectuma fedhe yoo fidanne kattee aanu maal ta'uu qaba will ka jedhuun barreeffadha. San booda maal naa ta'e jecha lama naa ta'e you will. Okay, san booda maaliin itti aansaa himnichi wanti nan haasawuu barbaadu maali shake the bottle. Okay, shake ka jedhuun hin barreeffadha. San booda maaltu itti aana sadi naa ta'e jira you will shake. Okay, ni hurgufta jedha maal waan ati hurguftu san itti aansuudha jechuudha. Okay, the bottle, the bottle. Okay, you will shake the bottle. Ati maal jechuudha hiikaan isaati dura hiikaa isaa barreeffanna. San booda shaakala isa deebina jechuudha akkaataa itti jaamutti. Ati yookiin isin yookiin ati jechuudha hiikaan isaa lameen keessaa tokko. Akkuma reefu isiniin jedhe yoo ati nama hedduutti haasa'u jiraatte isin ta'a, yoo ati nama tokkotti haasa'u jiraatte ati jetta jechuudha. Okay, so ati haa jennuun ammalleedha. Okay, qaruuricha yookiin immoo xarmuusicha ni hurgufta yookiin immoo maal jechuu dandeenya slash godhanne hurgufuuf deemta. Maaliifin ati hurgufuuf deemta ka jedhu fide yoo jenne asirratti present yeroo haasofnu okay maal jennee kan ati qaruuricha hurguftaa jedha akka isa kanaa waliin fakkaanne jechuudha. Hurguftaan asitti jechuu barbaanne waan paastii yookiin fuucharii keessa hin jiru namni sun akka qaruuraa hurgufu dubbatu jirta. Asirratti immoo ni gise jettu akka fuulduraa ta'e agarsiisa jechuudha afaan Oromoo keessatti. Okay, akka fakkeenyaaf nin deema nin dhufa yeroo jennu wanni sun hin taane jechuudha. So isaniiti okay so hurgufuuf hin deemaanis yookiin godhuuf hin deemaanis waan fuulduraati jechuudha. Lachuutu nu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Okay, akkuma irra deddeebiin isinii himu shaakala garee keessa seenaati wajjin haa shaakallu viidiyoo kana jalatti argattanii linkii WhatsApp jechuudha seenaati join godhaadha. Okay, xumura isaa irra geenyee jirra. Wanti nuuf waa'ee present continuous yookiin immoo taatee amma tahaa jiru yuudhaan wal qabsiisnee haasa'uuti jechuudha. Gocha sa'aan an amma haasa'u jiru adeemaa jiruuti jechuudha. Okay, isinis sa'a isin haasa'u jirtan san gocha adeemaa jiru okay akkamitti yuudhaan wal qabsiistanii haasoftan ka jedhudha. So durarratti isin yaadachiisuudhaaf waa'ee present continuous yookiin taatee amma deemaa jiru haasa'uudhaaf pronounii jalqabarra fidanna jedha. San booda am, is, are yookiin ing kanneen sadeen jechuudha. Kana goonme siin mallattoo tana haatti godhannu sadeen keessaa tokko fudhanna jechuudha. Okay, kanatti aanee verbiin dhufu ing dabalatee dhufu qaba jenne pronouniin an jalqabarra fudhadhu yoo singilii ta'e yookiin qeenxee ta'e okay isiin fudhadha. Okay, akka he fi she dha jechuudha. Yoo pronouniin an fayyadamu I ta'e amiin fudhadha. Okay, yoo pronouniin an haasa'u plural ta'e yookiin immoo danuu ta'e
yookiin amala danuu qabaate akka yuudhaa kana aariin fudhadhaa jechuudha. Okay? Sambooda jechinaan itti aansee fiduuf verbiin kiyya jechuudha gocha ibsitu ing dabalatu qabdi jechuudha. Akka jirturra ing itti dabalamte sambooda hima san irratti daballee jechuudha. So akkana ta'a jechuudha fakkeenyaaf. Waa'ee yuu taasoo jirra yuu jennee eegalla. Okay? Sambooda maaltu itti aanee dhufuu qaba akka seera kanaatitti are. Yuun akka pluraalitti amalisiiti. So you are sambooda shake. Kajattu maal irraa balleessina? Tana vaawolii xumurarra jirtu irraa balleessuudhaan ing kanatti daballa jechuudha. You are shaking gaa jennu ammaa fi the bottle full stop. Hiikni isaa maali? Ati qaruuricha hurgufaa jirta. Gaafiin ati qaruuricha hurgufaa jirtaadhaaf deebii ta'e kun maal ture gaafiin isaati? What are you doing? Kana si gaafata namichi. What are you doing? Gaafiin gaafatame kana. Namichi deebisu garuu maal jedhee deebisuu danda'a? Jedhee deebisuu danda'a jechuudha. Okay? I'm doing I'm shaking the bottle jechuu danda'a. Okay? Asirratti garuu gaafataan eenyu ka jedhudha gaafiin. What are you doing? Yoo jedhe ka deebisu I'm doing yookiin immoo I'm shaking the bottle jedhee deebisuu danda'a. Maal gochaa jirta. What are you doing jechuun maal gochaa jirtaadha. Okay? Sambooda deebii kana eenyutu kanne you are shaking the bottle. You're shaking the bottle ka jedhu kana eenyu deebise? Sumatu deebise jechuudha. Sumatu gaafate, sumatu deebise. Okay? Inni yoo deebisuu barbaade garuu akkamitti deebisa? Inni namicha ati maal gochaa jirta jetteen sun maal jedhee deebisa? Jedhee eegala waa'ee isaa waan ta'eef sambooda sambooda maal jedha? Shaking the bottle. Akkas ta'a jechuudha. Ani qaruuricha hurgufaa jira. Okay? Maal jedhenne? Akkana jedha jechuudha. Ani qaruuricha hurgufaa jira. Ati qaruuricha hurgufaa jirtaan eenyutu jedhe? Jecha eenyutu kuni sumatu jedhe jechuudha. Ka gaafate eenyu suma jechuudha. Maal gochaa jirta jettee gaafatte? Okay, akkanatti gaafatte jechuudha. Maal gochaa jirta jennaan what are you doing jettee ifuma gaafatte deebisaa you are shaking the bottle jettee deebiste jechuudha. Ati qaruuricha hurgufaa jirtaadha hiikaan isaati. Okay, namichi immoo yoo si deebise jechuudha. What are you doing keetiif deebisaan inni si kanu ani kaniin gochaa jiru jedhee si deebisa. I'm shaking the bottle. I'm shaking the bottle. Ani qaruuricha yookiin xarmuusicha hurgufaa jira. Okay, barumsi keenya kana fakkaata. Pronounii kamtu nu hafe? It ka jedhamtu kanaan nu hafe. Okay. Pronouniin itiin tuni jechuudha isiniif hindisa. Okay. Pronouniin tuni akkuma pronounota biraa ta'e wantoota nama hin taaneef kan fayyadamnu jechuudha. Okay. So it is good, it is ugly, it is bad, it is jechaa deemta jechuudha. So akkuma isa kan hafan ka biraa waan ta'eef kana isin irratti shaakalaadha. Yookiin immoo garee keessatti wanta shaakalurraa tokko ta'a jechuudha erga kaan xumurre. So kutaa itti aantus jechoota haarawaa barachaa istiraakcharoota kanaa wajjin kan wal qabsiisnee salphatti Ingiliffaa barannu ta'a. So Ingiliffaan karaa kanaa yoo kan ilaalan ta'e baay'ee salphataa deema jechuudha. So gaafii yoo qabaattan akkasuma yaada yoo qabaattan koomentii jala nu kaa'uu hin dagatinaadha. Waa'ee pronounii yuudhaa kana teensoota keessa oofuudhaan hamma nu galee haa ilaallu. Okay? Waa'ee present yeroo naasoo akkamittiin haasawa? Shake hands ka jedhu fayyadamuudhaa fi
pronoun you jedhamtu fayyadamuudha jechuudha. Akkana gootee argattee jirta. You shake hands. You shake hands. Ati harka hordofta. Gaafiin inni itti aanu present continuous yeroon haasa'u himni kun akkam ta'ame itti aadaa. Akkana yoo gootan argattanii jirtanii. You are shaking hands. You are shaking hands. Kajedhu akkam goona. You're shaking hands. You're shaking hands. You're shaking hands. Akkas jenna jechuudha. Hiikni isaa maali? Ati harka hordofaa jirta jechuudha. Nama tokko wal dubbisu jirta. Jedheetiin dubbatu jira jechuudha. Sumattiin dubbatu jira. Ati harka hordofu jirta nama tokko. Oh, you are shaking hands with your new friend. Gaafiin inni itti aanu paastiidhaan wal qabata. So waa'ee paastii hima kana akkam godheetiin gara paastii jira. Waan darbetti jechuudha. Akkana yoo gootan bareedaadha. You shook hands. You shook hands. Harka hordoftee jirta jechuudha. Nama wajjin wal dubbistee jirta. Darbe jechuudha gochuun. Waa'ee future irratti waa kam ta'a? Akkana goonaan bareedaa ta'a. You will shake hands. Harka wal fuuta. Yookiin ni hordoftan. Yookiin immoo nama tokko yoo ta'e harka ni hordofta. Fuulduraan haasa'u jira. Ni hordofta yookiin hordofuuf teessa. Wal dubbisuuf deemta, okay? Okay? You will shake hands with my friend Muhammad, okay? Harka wal ziyaartu yookiin in hordoftaa jechuudha. Saahiba kiyya Muhammad ka jedhamu wajjin. Okay? So barumsi keenya kan yuudhaan wal qabatu kana fakkaata jechuudha. Baay'ee qulqulluu fi baay'ee salphaa ta'a jedheetii yaada isiniifi. So isin immoo himootuma argitan hunda presentii jalatti, paastii jalatti, fiicharii jalatti yeroon haasa'u akkam ta'a jedhaati. Yeroo hunda jecha haaraa gisee argattan, yeroo argattan, okay? Jalatti sirreessaadha akkana ta'a jedhaafaa keessaan nagaafadhaadha. Sirrii yoo ta'e sirrii isin jechuu danda'a. Sirriin taane sirrii miti akkasii waliin ilaalaa deemna. Okay, namoonni gara ittiin dabalamin gara itti dabalamaadha. Lakkoofsi WhatsApp keenya isaas jala jiru kana. Okay, so barumsi yeroo hundaa nu fayyada. Yoo baranne waa jijjiiruu dandeenya. Addunyaa kanarra afaan jiran keessa afaan sadarkaa duraatiin nama tajaajilaa jiru. Okay, kan yoo isa barree irraa fayyadamnu afaan kana qofa. So irraa fayyadamaadha. Ifis jijjiira hiriyoota keessan kan beektanis qoodaa fi waliin irraa fayyadamaadhaan isin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye for now.